Ashamarka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota maatii superstar taatan hundi kabajaa fi jaalalti teenya bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabdu jenna. Oduu ammaan tana dhaqqabe keessaa waa'ee takka kan isin barsiisuudhaaf dhufne. Har'aan tana waa'ee FB irratti waa'ee Facebookaatiin wal qabatee Abiy Ahmed Ali haala ammaan tana jiruun FB yookiin online waa'ee Facebook akkaataa fayyadama isaa guutuutti cufee jira. Kanarraa kan ka'e ammaan tana hayyoonni keenya beekamaa akka Zaak fa'aan gadhiisanii jira. Faraan Abdusalaamii akkasumas kun Saamu'eel Bekkeleetii namayyuu gadhiisee jira. FB'n cufamee jira. Haala aataa FB'dha kunoo laaltanii gartan isinis Facebook keyyarraa yoo seentan haala kanaan isiniif daa'in seenuu jechuudha Facebook keenya. Akkamitti hojjechiifannaa inni cufee jira nuti akkamitti hojjechiifannaa kan jirurratti barumsa takka isin kan hundaaf dhufnee jira. Viidiyoo kana like share godhuudhaan namayyuu hiriyoota keetiif qoodiin isinin jaa. Appis VPN buufachuun dirqama namayyuu VPN hoggaan jiru. Kunoo haala kamiin akka FB hojjechiifannu VPN Play Store seenaa jalqaba irratti. Nordofaan isinin jaa viidiyoo kana immoo like share godhuu kan daganne warroottan channel kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan maatii keenya dabalamaan isinin jaa. Warroottan ammoo haaree hin ta'in ammoo viidiyoo kana share godhaatii waliif qoodaa saahiban keessanis akkatti fayyadaman godhaa. Kunoo gizee Play Store seentan haala kanaan isinii fida. Haala kanaan kunoo VPN jettaniitti barreessitanii jechuudha. VPN gizee jettaniitti isin barreessitan kunoo haala kanaan isinii fida. Akka fayyadamu buufachuu dandeessan. Kunoo turbo VPN free VPN hajuu kana irratti gachuu afta. Eegas booda kunoo meegaabaaytii 13 bichaadha. Okay, itti data namni hangi inni buuse kunoo nama miliyoona 100 takka buufatee jira inni hedduu takka gaariidha. VPN kan irra isa kanaatu dansaadha. Meegaabaaytii 13 bichaadha. Install gootanii jechuudha. Yeroodhaaf xiqqashoonni turaatii eegamee waliin eeyna. Kunoo akkuma argitanii jiran kiyya naa bu'ee jira. Deemeetiin faayila kiyya keessaa balaaladha. Okay, kunoo naa bu'ee jira. Kunoo haala kanaanii ol baafattanii jechuudha. Kunoo VPN turboon isa kana yoo isa kana buufattan jechuudha Facebook keessan yoo qabamee jiraates isiniif dalagaa jechuudha. Kiyyaa sireefan tana gartanii jirtanii hin dalagu ture. Ammaan tana garuu mee walumaan laallan ni dalagamu hin dalaguusaa walumaan laallaa jechuudha. Inni nuuf bu'ee booda haala kanaan nu dhufa. Haala kanaan eega ol baafannee booda install goone booda kallattumaan irraa deebineetuma aappii keenya keessa laallanna appilikeeshinoota keenya keessa. Kunoo dhumarratti kanatti isinii fida yoo keessanis eega kanatti isinii fida kunoo FB'n keenya inni kunoo maxxarashaa irratti kanatti isinii fida. FB'n keenya inni hojjetu kunoo deebitanii ilaaluu dandeessanii. Kunoo haala kanaan isinii fida. Facebook keenya hojjechaa hin jiru jechuudha. Kunoo Facebook keenya kan galgala kana dalagaa ture kunoo ammaan tana dalagaa hin jiru. Akkamitti hojjechiifannaadhaaf ammoo VPN buufannee haala kamiin fayyadamnaa kunoo VPN eeganuu bee booda haala kanaan kallattumaan isarra cuqaafna. Eega kallattiidhaan isarra cuqaafne booda haala kanaan nu fida. Eega haala kanaan nu fida daawwattoota tajaajila biroo takka illee deemu isin hin barbaachisu. VPN dararaa takka illee hin qabu. Haaluma kanaan kunoo bakkuma gadii tanarratti cuqaaftanii jechuudha. Kunoo connect ta'u jira. Akkuma laaltanii gartan kana deemaa jira. Kunoo gubbarattis fidee jira. Kunoo connect ta'ee jira. VPN gizee akkanatti ol baafannee boodaan ammoo inni dalagamu hin dalagu faayidaa inni qabu hin qabu. Wanni isin aappisiin nu barsiistan faayidaa inni qabu hin qabu. Haala kanaan fayyadamtanii ilaaltanii kunoo connect ta'ee jira jechuudha daawwattoota tiyya. Eega connect ta'ee haala kanaan isinii fida. Keessaa guutuma baataniituma isin Facebook keenya kareeffatan dalagaa jiru sun dalagaa hin jirre sun ammaan tana akkamii walumaan laalla kunoo hojjechaa jira. Kunoo nu dalagee jiraan isinin jaa. Kunoo Facebook keenya kan dalaguu didee nu dalagaa jira ammaan tana. Haala kanaan kunoo itti fayyadamtanii isinin jaa daawwattoota tiyya. Hedduu takka faayidaa qaba. Hedduu takka bu'aa takka irraa buufattanii hedduu takka isin gammachiisee jira. Aappisiin kun anillee na gammachiisee jira. Kan jarri nafxanyaa Abiyoot kaasaa jedhan nurraa cufee Facebook keenya akka nuti wal hin qunnamne akka nuti yaada wal hin dabarfanne
sababa kanaaf cufee jira. Ammoo nuti haala kanaan VPN fayyadamneeti fayyadamnaa jechuudha. Facebook keenya Telegram illee join godhaa deemaadha. Hayyoota keenya yoo Facebook isaanii yeroo cufamallee hin beeknu Telegram deemaati. Deemaa Telegram isaanii join godhaa fi isiniin jaa kunoo haala kanaan isaan hundaa kunoo akkanatti isinii fida. Kunoo Faraan Abdusalaamii, Zaakii, Yataanaadha, Iskeelii isaan hundaa Saamu'eel kunoo haala kanaan gisee isinii fide deemaati join godhaa fi waan nama qunnamaan beeknu hordofaan isiniin jaa. Viidiyoo kana akka irraa bu'aa buufattan akka irraa gammaddan abdii takkaan qaba. Anillee naappisii kana hedduu takkaan irraa gammadee jira. VPN viidiyoo kana saayibban keetis akka irraa gammadan godhuudhaaf sheer godhii fi isaan qunnamsiisi. Haa isaanis fayyadamanii ta'a akkanaatiin isiniin jaa sheer waliif godhaa. Warroottan chaanala kanaaf haaree taatan ammoo sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanala keenya dabalamaan isiniin jaa. Oduulee haala yerootii fi wantoota barnootaa takka takka isin barsiisa asirratti chaanala kanarratti waan daawwattaniif haga ammaan tanaatti galatoomaan isiniin jaa. Qophii biraatiin hanga walitti dachaanuutti nagaan naaf turaa. Galatoomaan isiniin jaa.